Itu apa bukan ini akan dilaksanakan. Entah kamu. Di mereka ada nama apa tapi kata tadi baru habile. Iya kemarin jangan jadi nona. Ashama harka fuune Oromoon hunduu jiraatonni magaalaa Paarisiitii Awurooppaa daddarratan baga nagaan tansiin jecha guyyaa har'aa gammachuu abbaa qeerree Jawaar Muhammad nagaan dhufuu isaatiif baga gammadan siin jedhaa. Jawaar Muhammad abbaa keenya baga nagaan ilaalaa isaan jedhu itti aansee wallootti Bueno, me dicen sí, y con una consistencia. Será la comunidad de ellos. Boha de la legit. Aku megalapas boha de la legit. Ni marrosu mutando bate. Makin bohu. Otega kacang buka. Jadi ini baca segala farfasa. Botara mute hamare esa. Kalesa wale kalitu kila kari lori mutatu halala warki kotamala fakiyada gandara deman akai bulbura Dace kotirra ariyama utuban ko bukifama baroro biyabehe robitnachan ihanate nafreko oranga moji sora allati tahi koroji afa wallahi kullati walidalate kee kotu musafate juruna dadae jurun dinate ergadadae kalewa lilakun kasiti sitiko anisiga madako arre dua bajracha soda abjuke saburacha Madagarati roba igadema inima robe kambara bara ini dalisun akwa kakayura roro kesimesa nadabe algu bokuko jage isni tokuma serako bede indiganama madako keleni onyo fani boru baranas tutukan dinan ibni kuno yalani haras naroba orlo sora dare gaba osoma tu konge debota boha dalate kita to mawan lagi fatani Hamile kena hamile फिर दामाnya tenin. Nam ajaaiba isini university hamile kena fi yo hamile nangke mine irande uje wambirale ko to kaga dime hamile kena fi ne kado katu gudum batemo indi chisizna Tolong kita tiasi samboda kopi wali sindisa hawa sana wali transinja. Mata dure isi sana apa dorong aja. Semua ni kenapa dorong kopi transinja sudah behemi. Agar tadi gambarnya melani. Masih tetap gambarnya melani. Jawab pembicaraan siapa yang masuk saya dalam apa dorong garu kopi transinja jadi berbadan maju kopi transinja sudah ada tu. Akan cure. Namu pun pada tu. Baik amat dan jalan tu kolej sama. Esa tifulisa wae senageti kami badalisa mchakami nise karako matisa dace lahu yesu baresu fundasa kushirada lete isanga tati oborata keti adadure tati umudamu gate kuabahi bati harara bijana afamu dadane Hamile adunya bekante media kisbate di basu la kurine yamu yada tu gara kolana nani wama dejechu gafu siku kamsan wonde ni batu apa mata kiti wae ke sachu yamu malo gamte da dabbe wajechu barati mun gamte bike ke batu ni gara
jechuudha. Miiga namummaa kee ofii ibsachuu. Raadiyoo cabsitee jedhamtee himamtee lubbuun jiraachuu kee baay'ee dhachifamtee akka kadhattuuttis ijatti uffatamtee afaan saba tokkoo waan taateef hidhamtee afaan saba kootii waan taateef hidhamtee. Mootota gooftaatiin jalatti dhiigamtee warra biroo hin beekne jira awwaalamtee akkamiin dagattuu waan keessa dabartee akkamiin dagattuu waan keessa dabartee. Hidhatee balleessuuf mootii wal moosisee abbaa fi jedhee dhaalee badhaachisee dubbattoota keetii baay'ee waraasisee kaan harma kubbitee kaanis kolaanisee hayyuu nama keetii damuu ajjeesisee hacha yaadachuu dandeessa. Hayyuu baay'ee irraa fite mootummaa miti amma saayintii fudhatan baay'ee. Sanyii kee balleessuuf bitnee baasisee yoo hundirraa fakkuutii na sasalphisee yoo hundirraa fakkuutii na sasalphisee inni kan Oromiyaa ati doofaa jedhamtee qabeenya mana kee qabeenyaaf mana kee jiratti saamamtee lafa baay'eerraa humnaan booji'amtee dacheen si baachuusi jiratti jibbamtee ija diinota kee dalga ilaalamtee guddummaan kee hafee salpha salphifamtee alagaa ammaatiin isaa wadalamtee seenaa kenneeseerraa kan ati dararamtee waggaa 100 qarooma si dibsuuf karoora baasanii warra si cunqursuuf har'a garuu kaatee kallattii afaan qabachiistee warra si mormanii kan kee guddinni kee hin genne afaanii kan kee guddinni kee hin genne amaanii afaan koo daraanii bal'adhi yoomiyyuu afaan koo daraanii bal'adhi yoomiyyuu. Ijoolleen kee danuu siif jirra ammallee kutannee kaamerraa si gargaaruuf cimnee dhibeessi dhukkubsee dhumatti himadhu dhoksaa garaa keetii maammayyadhu sibira dhaabbannaa beelofnee deemnee lutummaa singanuu alagatti hirkannee ormaaf hin argamnu duuda sitti gallee waadaa siif galleerraa harka wal qabannee garaan baay'ee baatee waa'ee nama kee garuu hundi dubbachuuf jecha na hanqatee dachee nu hin geessu seenaa gabarreessu kanaana goolabaa garaa sana hammeessu waan hundattuu jabaadhu qabee kaayyoo hundee baatee jabaadhu galmaan kee jedheessi eebbisaa guddaa dhumika afaan Oromoo koo kan addunyaa ta'e waan ajajatanii keessatti galatamu. Biiftuun baay'ataniin afaan Oromoo koo jette yeroodhaan wal qabataa afaan keenya dagaagee haga googilii dirasii baheera. Biiftuu ulfaadhuu jennaan galatoomii ulfaadhuu hamilee kennaafi. Ammasi sagantaan keenya itti fufee jira. Hayyichi keenya bulloonis nu gidduu jira. Haasa'a isinii gochuuf deema. San dura garuu walaloo gabaabduu daqiiqaa 2 obboleessi keenya Guutaa Nashaa hamileedhaan simadhaani. Baga gammadan goota koo jechuudha maal isaanii manuu mi'aamile ummalee fi gootummaan akkami goota koo goota tokkee sabaa akkami goota koo goota tokkee sabaa diinan harkifamtee seentus kiyyoo dabaa baga nagaan baatee si arganni har'a gaddaan boquu cabnuus baafanneerra hara gaddaan boquu cabnuus baafanneerra hara gaddaan boquu cabnuus baafanneerra hara asham gameessa koo goota koo jajjabee baraaf gargar baanee qomoon si dhoobotee hin dhuftamoo naftaan gaafii of gaafatee gaafichi deebinaan jiraachuu kee barree utuu gaddaan teenyuu boquu gadi cabne har'ammoo milkoomne qaaman si arganne Oromoo saba koo baguma gammanne Oromoo saba koo baguma gammanne.
sinawwisiise irra deebu sinawwisiise abjuun koo bar lamaaf karra na laalchise jiraattee wal garraan gaafii ol qorullee kinoos si agarraan miira koo wallaale jechoota nin dhabe kan siif malu hamilee jechoota nin dhabe kan siif malu hamilee ati goota yoomuu siidaa dhalootati bu'uura tokkummaa foloo oromooti fira gammachiistee diinaaf taate bahuu ati goota abbee goota mirree oromoof oromiyaaf taateef taami irree oromoof oromiyaaf taateef taami irree jechoota kee eegdee qusannaa naamusaa barattee siyaasa horattee ogummaa ati goota abboo hin qabdu dorgomaa dhugaa siif galchinee bulla bakka dhiite yoo fayyadde malee saba kee yoommiite oromoo dammaqiin hamilee barbaadu nama kagee dhabee callisee araadu bilisummaa dhabee furmaata barbaadu asiif achi yaaftee maaltu isaan mala akkas jechuun baate gannuu dhufte mana duraan dursoo guddaa qilleensa oromiyaa bilisummaa argatee walaboomuu wayyaa yoo san wal dhageenyee garaan keenya fayyaa shirri diinaa cabee kan keenya immoo wayyaa hamilee kennaafi dubbii jecha keetiin oromoon dammaqee kallattii mararraa walitti bal'aqee qilleensatti jettee yoggus bilisoome saba of dhabeetiin dukkanaan gabroome ifatti as fiddee addunyaan barsiifte oromoon dhalattee oromoo boonsite ichoominni cittee kaayyoon karaa maqne riqichi saba koo akka hin daddaaqne ichoominni cittee akka karaa maqne riqichi saba koo akka hin daddaaqne utubaan tokkummaa isaa oduu kutaa qabsoo keenya tumsuuf oromummaan gita yoon walloo qoonnee diinatu nu bita jechuudhaan hammattee hamaaf gaarii hundaa oromoodhaaf oolteerta olmaa isa guddaa akka carraatiin oromoon dammaqee aantee firii isaa bakka hunda argee akka waan oromummaan bara keetti margee sabboonummaan sabaa irribaa dammaqee ka'ee kukkulfachaa madaan bara baay'ee ofirraa dhooseera bakka jiru ka'ee dadhabbiin kee hunduu galaan isaa kan sabaa oromoodhaaf bu'een oromoof bu'adha oromoo sharafee hojjedhu daba jetteetiin kaayyoo kee karaa haqaan malee dhaloonni akka kee aabaayatu ammallee utuu wacceetiin dhiijitee waatu shira cimaa dhattee sibiduuf kajeeltu kutaaf si galchitee amantaan si qooddee sibiichuuf gurraattu dhugaa qabdu mootee haqaan irra oolte ilaalcha keetuu kee kaayyoon miiltoo fagoo goota mirree yaa fakkaattii waaqoo bu'aan galma keetii abaabileen margee dhugoomsuudhaaf kaatee miiltoo kaayyoo taatee fagoo saba keenya waa hedduun tilmaamtee kaayyoolee mooqiltuu hidhatteetiin kaatee jabinaaf gootummaan isa nadhiif laggee imaltuu isiniin dhaloonni siin argee ilaaltuu isaaniin dhaloonni siin argee dhalee baarootumsaa yaa koodee hacaaluu dhalee baarootumsaa yaa koodee hacaaluu dhalee baarootumsaa yaa koodee hacaaluu dhaloota qubee koo mineessaa kaayyoo koo egaa maarree ansitti hin gaabbu seenee sin beeku dogongora gadhee sittiin akeeku isa kaleef darbee yaadadhee sin jeeku warri dadhabbii kee biyyootti nyaachisee garaa boo'a dhiise boo'atti deebisee harkaan si hagannaan jijjiiratan kaayyoo si beeku waa'ee kee ati hin taane laayyoo kanaaf si gaaditee si galchitee kiyyoo michuu kee jaalallee ofiif obbaasanii dhiiga isaa cobsan bakkeetti baasanii kanaan namichuudhaaf garaa macheessanii miira keenya beeku kiyyoo qopheessanii qaroo dhabamsiisan lakkii waakkatanii
Hacee galaafatan nu dhiigessuuf keessa sillee haloo ba'uuf da'oo boo'aa keessa milkoon harkaa baddee warra yaade daba dhugaan si olcheera situu haqa qaba rifaatuun hacaaluu jaalallee obbolummaa adeessi oromoo qabdoo oromummaa mallattoon tokkummaa furtuun bilisummaa erga nurraa darbee harka gadheen dhabne har'a waggaa tarree kunooti dabarre ati haftee isaa bagan si arganne goota gootummaadhaan fakkaattii hundaatu isaan nan darbinaa farda lubbuun jirtu kanaaf si filadhee goota koo siin jedhe goota gootummaadhaan fakkaattii hundaatu isaan hin darbanii farda lubbuun jirtu kanaaf si filadhee goota koo siin jedhe fakkeenya gameeyyii hundaa si godhadhe hundaan faarse kunoo siin da'oo godhadhe dinqisiifannaa fi jaalalli siif qabu jechaan hammatamee yoo siif qooden ga'u coba sammuu kootiin si ibsuun hin ta'u nagaaf jaalalaan si waliin yaa ta'u waaqni uumaa oromoo irkoo siif haa ta'u walaloo dabalataan qabaa yeroo waan hin qabaanneef walaloon koo dhumaa immoo galatoomaa kan jettu turte sanaaf immoo yoo yeroo arganne walitti deebina hundaa caalaa bulloon garmaamuu tola akkuma jedhame addunyaa kanarra egaa bulloon garmaamaati jira isa wajjin immoo yaada deeggarsaa hamilee jabeessuudhaan cimsuun abdii qeerroo ammaati waan ta'eef nuti dhaloota jaarraa kana isaan wal fakkaatu ammallee umriin isaa nuuf haa dheeratu baga gammaddanii bagichaa wal agarree guddaa galatoomaa. Galatoomii hamileedhaan musimadhaa sagantaa wabbareedaa hedduu qabu. Waan yaaddan mara wanni isaan hin jiru har'a. Kanaafuu amma daqiiqaa takkaaf duniyaan dhaamsa isin dabarsitii achiin booda haasawaatu jira. Haasawaa gara obbo Jawaar isin dabarsa amma duniyaa daqiiqaa takkitti hamileen asimadha. Achi daqiiqaa takkaaf duniyaan haasaa nu gooti achiin booda hayyuu kennarraa haasaa dhaggeeffannaa waan isaan nu dabarsan hordofu. Hamileen naa kennitan kanuma maali wal argine maal argitanaa qabee natti hima. Eenyuun argitanaa qaba? Eenyuun argitan? Kanumaalee hamileen jiru. Kanaafuu amma wanti isiniin jechuu barbaadu qulqullee isinitti baay'isu hundi keessanii karaa dheeraa qaxxaamurtanii as dhufuu keessaniif baay'ee galatooma. Galata guddaa qabdanii kabiraan mootu warri isin buufachiise warri isin gaddisiise maqaa Jawaarii fi keessummoota isaatiin dhiifama naa godha uummata kana duratti isin gaafadha. Kanaafuu hunda keessanuu Jawaaroo deeme booda nan tumina asumaan dhiifama isin gaafadha maqaa isaatiin. Isaaf jedhee isin kana hunda godhee goonee warra koree wajjin dhiifama guddaa naa godhaa yoo balleesse ammallee isiniin jedha kara Jawaar Muhammaditti isin dabarsan jechuudha. Galatooma.
jirtan? Ayah amma ganuta. Akkam jirtan? Akkam jirtan? Fayyumaan. Tadi mana? Itu tadi segala yang itu. Apa mau ada dalam kamu? Sah ya? Akan cerita dari rantai, karena aku berkata. Mana no, anam background tu tadi sini kebab saya ya. Boleh galle? Wanni kudan ni. Bagaula garre, oga sadi muafur tu oga nasnu pe. Lakosi Oromo biya Faransa jirachu yu gafsanin dage. Lakosi Oromo gafsana sitte agarre hedu lakofsan tikko ture. Kam majiru kana tokko kurna bayu ngau ture jechu. Jara nagas mat walor tammo esa ya namne gunundi. Amalle walora amalle bayyadha bayyinni qofti gaamiti arra siyaasati kuman dubbat waa'ee hawaasa irraa hin dubbachuu barbaada maaliif lakkoofsi keessan akkana bal'atee argachuun hedduu na gammachiisa yaaddoos natti uumu yeroo baay'ee awurooppaa keessatti hawaasni guddaan kan jiru jarman noorwee biyya ingiliziiti asitti immoo waggaa lamaan sadan dabre kana keessatti lakkoofsi namaa akkanatti baay'atee dhufuun carraan nu uumu qaba carraan nu uumu biyya sana keessatti illee gadi dhaabbanne lakkoofsa biyya kanaa qabnu kanaan fayyadamne bifa adda addaatiin uummata keenya bira dhaabachuudhaaf hariiroo mootummaa uummata Faransaayii fi hariiroo uummata keenya walitti cimsuu irratti lakkoofsi keessan baay'achuun bu'aa guddaa qaba. San qofa osoo hin ta'in ijaaramuufis hawaasa kana cimsuufis waan gaarii carraa gaarii uuma jechuudha. Kanaaf baay'achuun keessan na gammachiisa. Haa ta'u immoo akkanatti baay'attanii yoo sirriitti hin ijaaramin yoo waliin dhaggeeffatin yoo of hin danda'in yoo wal hin danda'in asset yookiin immoo faayidaa nuuf hin qabdan akka uummataatti liability akaa'u ba'aa ta'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf dura teessuun teessan addee duniyaan hamma tokko biriif naa godhaa turte yeroo gabaabaa keessatti hawaasa cimaa ijaarrachaa deemaa jirtanii hamilee namaa kenna. Nama jajjabeessa by the way ganama isii miti kaballeesse dhiifama isii gaafachuun qabdu dhiifama yoo gaafanne nuyi numatu gareen security keenya airport irratti simannaan godhamu rakkoo waan qabaachuuf bakka ofii to'an galma keessa ta'uu qaba yaada jirurraa nuti jalaa dhokatee dhufee isii yoo osoo hin ta'in nu dhiifama isin gaafata gara haasaatti akka deebinu Oromoon Faransaay akkanatti baay'atee jiru kun babbareedaan dargaggeessi kun akkan laalutti average umriin keessan 25 hin jaaru. Hedduun keessan qurxummii irraa dhiittanii Jarman keessaaf Xaaliyaan qaxxaamurtanii dhuftan. Abdii namatti hortan fuula keessan hoggaa laalan. Abdiin sun dhugeeffamee saba keenyaaf uummata keenyaaf bu'aa akka buusu tokkoffaa akka nam tokkeetti jabaachuu gaafata. Carraa argame hundaan lafa taa'uu hin qabdan. Hojjechuu qabdan. Hojii osoo hin tuffanne. Biyyoonni Awurooppaa kun welfeerii namatti kennan yeroo baay'ee gargaarsa. Haga baay'inatanii ji'a muraasaaf gargaarsaan jiraachuun gaarii. Garuu waggaa 5 waggaa 10 gargaarsa irra hirkatanii jiraachuun miilaaf harka of naafessuu ija of jaamsuudha jechuudha. Kanaaf hamma danda'ameen hojii osoo hin tuffanne hojjechuu. Hamma danda'ameen waan fedhellee haa ta'u maaliif suphee hojjechuu hin taane barachuu.
Nada keessanii dargaggo. Oromiyaa fayyaduu barbaadanii mi? Of danda'uun hojiidhaan barnootaan of danda'uun barbaachisaadha. San qofa miti akka namarratti akka nam tokkeetti naamusa horachuu qabdan. Naamusa hin qabdan jechuu kiyyaa miti. Dargaggeessii waan turtaniif anis osoo adriin hin nyaatiin sadarkaa keessan waan hin tureef bara dargaggummaa keessatti wantoonni nama hawwatan kararraa nama maysan baay'ee jira. Biyya ambaa keessa jira. Biyya Faransaay, biyya Paaris, biyya Awurooppaa kana keessatti isin bakka bu'oota saba keenyaatiif uummata keenyaati. Akka bakka bu'oota saba keenyaaf uummata keenyaatitti ormi dhufee isin argu, kararratti isin argu, hojiirratti isinitti dhufu, mana barnoota irratti isinitti dhufu. Gammada Kadiir Abdataa isiniin jiru. Gurbaa Oromoo intala Oromoo takka isiniin jira. Naamusa gaariin, amala gaarii yoo isin arge Oromoo ija gaariin laala. Naamusa hamaa keessatti, waan gadhee keessatti, waan hamaa keessatti, waan yaraa, waan balfamaa keessatti yoo laale immoo namni sun qofa osoo ta'in uummata keenyallee ijaan kutanii ilaalaa jechuudha. Kanaaf isin firoomatoota keenya, isin ambaasaadoroota keenya naamusa ofii guddifachuun hedduu barbaachisaadha. Biyya Faranjii jirta. Keessattuu biyya Faransaay jirta. Awurooppaa keessa jirta. Hawaasa itti dhufne kanarraa waa hedduu barachuu qabna. Aadaa Faranjii barattanii baddanii waliin jaan suni guutuutti dhufaa miti. Aadaa ofii cimsachuun, naamusa safuu Oromoo cimsachuun qabatanii itti fufuun gaarii. Waan gaggaarii immoo uummata itti dhufne kanarraa barachuun immoo na barbaachisa. Waan uummanni Faranjii kun, uummanni Awurooppaa kun itti gaarii hedduu jira. Wanni gaarii keessaa tokko naamusa. Mirga namatti darbuu dhabu, of eeguu, mirga namaas eeguu, ofillee eegsisu, hojiirratti cimanii hojjechuu kun naamusoota biyya kanaa agarru keessaa. Ka biraa aadaa wal danda'u tolerance. Yaada walii danda'u, ilaalcha walii danda'u, hubannaa walii danda'u tolerance barbaachisaadha. Obboleeyyan keessaniin, hiriyoota keessaniin, uummata keessan Oromoo qofa osoo hin ta'in uummatoota addunyaarra jiruu fi warra biyya kanaa keessa ta'an wajjin wal danda'uun aadaa isaanii kabajuun irraa barachuun ofii barsiisuuf yaaluun tolerance essential. Biyya dimokiraatawaa keessa jirta. Dhabiinsa dimokiraasiitu biyyaa isin baasa. Kanaaf wanti biyya keessaniif, saba keessaniif, uummata keessaniif isin gumaachisan keessaa tokko aadaa wal dandeettu. Biyyi keenya lola hamaa keessa isii galche tokko aadaa wal danda'uu dhabamuu isaati. Wanti isin keessaniif, warra keessaniif, biyya keessaniif qabattanii galtan yuura qofa miti. Naamusa aadaa wal danda'uu qabatanii dhufu. Ka biraa aadaa baradha, aadaa uummata biraa. Aadaa warra Faransaay baradha. Aadaa sabaaf sabummoota jira. Warri amma Afrikaa kaabaa kun baay'ee baradha. Aadaa isaanii baradha. Barachuu qofa immoo waan tokko immoo abboo'ee godha. Geejoo hin dhumina. Hiriyaan kee hundi Oromoo taana. Ka wajjin dhuytu, ka wajjin taphattu, ka wajjin barattu hundi Oromoo qofa taanan ati of miidhaa jirta naannoo kanatti. Oromoo kee fira kee jabeeffadhu. Orma immoo firoomfadhu. Na dhageessaani? Fira kee jabeeffadhu, aanaa kee, lammii kee jabeeffadhu, kabaji, guddisi, gargaari. Orma irraa immoo of hin moggeessin. Isolationis ta'uun hin barbaachisu. Nuti wanni agarru akkuma kalee warra Jarmanii jechaa ture. Isin amma Oromoota Oromiyaati miti, Oromoota Faransaay, Oromoota Awurooppaati. Amalli keessan, aadaan keessan, adeemsi keessan Oromoo Faransaay ta'uu qabu, Oromoo Firaans ta'uu danda'uu danda'a jechuudha. French Oromoo ta'uu danda'uu qabdan jechuudha. Kana gochuudhaaf afaan barachuu qabdan. Tokko amma hamiinaan dhaga'e maali? Ijoollee as jirtu gurra muraan afaan hin beektu jedhan. Dhugama dhugaani. Tokko ka fuudhee gurra muree laalu afaan barachuu qabdan. Wanni afaan barachuu isin dhoorgu tokko sa'a 24 namuma keessanitti
kawajjigal tan haa ta'u ka sooshaal miidiyaa wajji jirtan wajjin afaanuma oromooti waliin lallabaa yoo ooltan afaan hin barattan afaan biyya kanaa yoo hin baranne immoo biyya kana keessatti ol guddachuu hin dandeessan na dhageessu ijoollee afaan baradhaa aadaa baradhaa hojii biyya kanaa baradhaa kanarratti yoo jabaattanii deemtan akka nam tokkotti maaliifi hawaasni tokko hawaasni oromoo faransaay namoota dhuunfaa kanarraa ijaarama sabni keenyas uummanni keenyas namoota dhuunfarraa ijaarama namoonni dhuunfaa naamusa mataa isaanii yoo qabaatan gahaa yoo qabaatan barnootaaf hojii yoo of danda'an aadaa ormaa sirriitti mateeffatanii afaan oromoo biyya keessa jiranii baratanii akka gaariitti yoo ka wal quunnaman taate saba keenya waan guddaa fayyada afaan baradhaa wanni jiru tokkoffaa hojii keessaniif barnoota keessaniif gaarii successful ta'uuf ittiin milkaa'uuf gaarii san qofaa miti waan biyya keenya keessatti ta'u lammiilee biyya kanaa mootummaa biyya kanaa dhaabbilee biyya kanaa afaan oromoon dhahitee wajjin hin ta'u afaanuma isaanii ittiin muudhaaf nu gargaaruudhaaf ifis gargaaruudhaaf hojiin guddaan ifirratti hojjechuu hawaasni tokko akkuma reefu isiniin jee namoota matayyaa dhuunfaarraa ijaaramu namoonni dhuunfaa faransaay keessa jiran kun barnootaan cimaa yoo ka deeman taate hojiidhaan cimaa yoo ka deeman taate naamusaan cimaa yoo ka deeman taate hawaasni oromoo faransaay jiru baay'ee cimaa deema jarmanitti tiraansfoormeeshinii guddaan argee abduu irra gaaba'uu danda'a kuulamaa fi kudha afur oosaa qabadheen dhufe biyya jarman yeroo san wanni ture gama naamusaati gama barnootaatiin gama hojiitiin baay'ee gadi bu'aa ture dargaggeessi keenya baay'ee harka kudhan ta'u ture ka hojii qabu kan barnoota qabu sanii gadi kan afaan danda'u harka lama ta'u har'a garuu kaleessa hoggaan dhaqeeru irra jireessi isaa caccabsees ta'u itti cabsees ta'u afaan jarmanii haasa irra jireessi isaa hojii qabatee hojjetaa jira ba'aa biyya jarmanii ta'ee hin jiru jechuudha kana arguudhaan mootummaan biyya sanii immoo hedduu isaaniitiif waraqaa hayyama kennaafii jira jechuudha kanaaf isinis wanni ani siyaasaan bakka gahuu ka dandeessu hawaasni yoo ijaarame kanarraa inni guddaan hojii hawaasa ijaaruu keessaa tokko inni guddaan kana isin qofaa miti erga sochii kana eegalle irraa kaase gareelee akkanaa koomunitii akkanaa kana 67 qabna addunyaarraa 67 akka afrikaattu hawaasni akka hawaasa oromoo diyaasporaa ijaarame tokko hin jiru kana beekaa ufitti uffatinaa sabni keenya baay'ee ijaarameera biyya alaa kana keessatti waggoota kurnan dabre kana keessatti baay'ee ijaaramee jira yoo akkasitti ijaaramtaniidha kan cimaa deemu akka dhuunfattis jabaattanii akka hawaasaatti yoo hogganoota hoggaa of keessaa filattan kabaja dhaggeeffadha wahii fuuldura keessan wahumaa fi bara dhaggeeffatuun tumsuun bira dhaabachuun jajjabeessuun maaliifi hawaasa hogganuu jechuun harree bilaash ta'u harree bilaash beeytanii harree kan dara deemtu kan baan fedhe fe'atu ka galata hin qabne fe'atee fe'aa hoggaa irraa buuse booda sardoo jalan kenne jechuudha hogganoonni keessan kun mindaan qaban waan fayyadan waan qaban hojii isaanii maatii isaanii dhiisanii yeroo hojjetan kanatti hamila isaanii cimsuun bira dhaabachuun hojii tokko irraa fuutanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha maaliifi yoo isaan hamila argatan hojii hojjetan hin milkeessan yoo isaan ka milkeessan taate isinillee wajjin milkaa'aa deemtan kanaaf hawaasa ijaaruun hawaasa cimsuu irratti akka matatti uf ijaara uf jabeessa kappaasitii keessan guddisa akka hawaasatti immoo hawaasa keessan cimsa hawaasa hoggaa jennu waldaa hawaasaa qofa miti afooshaa ijaarradha akka qe'ee irraa dhuftaniitiin akka walitti dhuftaniitiin uqubii ijaarradha masgiida mataa keessanii charchii mataa keessanii qabadha nama shanillee yoo taate afaan keessanii yoo dubbattan rabbi irra dhagaa beekaa afaan keessanii irra dhagaa biratiin kanaaf nami keenya bifa adda addaatiin garee gareen waggaa akka gaariitti ijaarame yoo ijaaramu immoo dagalee walii ta'uudhaaf malee walirratti ijaaramuuf akka hin taane walii tumsuun gaafa wal dhufte wal bira dhaabbachuun hedduu barbaachisaadha dhaamsi cimaan ani isinitti himuu barbaade akka hawaasa reefu lafaa dhufuutitti akka hawaasa irra jireessi isaa dargaggeessa reefu biyya kana dhufeetitti milkaa'inni baay'inni keessan kun mirqaanni fuula keessan irraa mul'atu kun inarjiin isin irraa dhufu kun baay'ee na bohaarsa baay'ee na cimsa
faaya taatanii biyya kana keessa sirriitti ijaaramtanii madaguu dhabuun keessan immoo na yaaddeessa. Waggaan dhufu immoo waggaan dhufu kana jalan jabaattanii osoo gurri keessan hin muramne afaan Faransaay haasoftanii akkana eedan abdiin qaba jabaadhaa. Ta siyaasa silaa ta Jarmanii itti haasofne osoo nuti Jarmanii hin kaane Faransaay waan geessu hedduu siyaasa'uun nama rakkisa. Wanni marsaa kana amma deemaafii jiru xiqqoo marraasanii tuqa. Marsaa kana anis Baqqalaa Garbaas jaalli kiyya mana hidhaatii fi hoggansi kiyya kan gara biyya alaa deemne tokkoffaa isin galateeffachuuf. Yeroo tokko maal nuun jaani yeroo isin asii mormii godhaa turtan sun warri amilee keenya cabsuu barbaadu kan Faransaay dhaabatee lallabu sun mee dhufee isin haa baasu jennaani nu baasullee baatu achi taa'ee lallabuu san nu dhageenye dhaga'uun keenya qaamallee ta'uu baatu qalbii ta'anaan asii baane jennee itti dhaadataa turre jechuudha. Kanaaf galatoomaa jennee kalammataa haala rakkisaa walxaxaa suukanneessaa uummanni keenya biyyi keenya keessa jiru ka torbaanota darbe kana keessa walii ibsaa turre sanirratti marii goonee kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuudhaaf akkuma argiirtan akka paartiittis akka hoggansaattis kaleessas biyya kana karaan itti mootummaan ammaan goree jiru kun ittiin deemaa jiru biyya kana balaatti buusa wal waraansa hamaatti geessa diigumsa hamaatti geessa karaan kuni booddaa karaa kana koottaa qolli isaan jedhanitti itti waywaannetti hidhamne waan biraatiin hidhamne beekamu waan biraatiin miti rabbii jaa biyya tana lolatti hin geessina ummata kana waliin ficcisiisina jijjiirama dhiiga qeerroof qarreen dhufe kana gufachiiftanii umaatii daran akka nutti hin finne jennee waywaanneessanii fidamu waggaa baanuu nu jennoo keenya hin jijjiiru wal waraananii wal bitanii gaafa wanni nu jenne dhugaa ta'uu argan nu gallakkisan erga baannes mari'annee ejjannoon nuti fudhanne biyya kanaaf ummata kanaaf saba keenyaaf isaa taatu sabab sablammoota waliin jirruuf falli jiru karaan jiru lola dhaabanii nagaatti deebi'uu barbaachisaa jenna. Haasaa kanatti ka'ee gaafiin adda addaa ka'aa jira. Tokko lama irratti yaada isin ibsuun barbaada. Nagaan haa bu'u hoggaa jennu nuti humnoonni qawwee qabatanii qabsootti seenan dhugaa hin qaban jechuu keenya miti. San qofa osoo hin ta'in lolli haa hundi hamaadhaa jenneeti miti. Haalonni lolaaf nama dirqisiisan jira just war wanni jennu keessattuu yeroo dhiibbaaf roorroon akka malee hammaatte karaa lolaatiin malee karaan bilaan jirretti lolli haalli itti seemamu ni jira. Dhimmoonni tokko tokko keessattuu dhimmoonni birmadummaadhaan wal qabatan dhimmoonni aayidiyooloojiidhaan wal qabatan yeroon itti furamne jiraachuu danda'an. Lolli biyya keenya keessa godhamu garuu lola waliiti. Lola obboleeyyan jidduutti godhamudha. Oromiyaa keessatti illee godhamu lola Oromoota jidduutti godhamaa jirudha. Kana liqimsitanii fudhachuu danda'uu qabdan. Tokko bitaa goree tokko mirga goree kan wal fixaa jiru ijoolluma isin wajjin barattan ijoolluma isin wajjin guddatan. Akka Itoophiyaatti soo fudhattan warri wal fixaa jirus kan wal fichiisaa jirus lammii biyya takkaa qofa osoo hin ta'in uummata hireen isaa walirratti hirkattee jechuudha. Wal waraansa waloo civil war keessatti injifannoon argamuu hin danda'u. Keessattuu zabana kana keessatti yeroo humnoonni lola irratti gaaza naquudhaan beekaman heddummatanii dhufan kana keessatti wal waraansi waloo wal mo'achuu hin danda'amu. Akka ilaalcha kiyyaatti lolli yeroo ammaa booda Itoophiyaa adda addatti godhamaa jiru lola silaa godhamuu hin malle. It was avoidable. Lola laaftutti mariidhaan aangoo qabeenya walii qoodudha wal dhiibuu irra
dan sila buramu dan daud gara rala terima. Karena lola kan abu berbahasa ada jenis teman. Lola kan abu nani orang mau bis sabab semua dah biasa ni tipis hamma tak dem. Aku mengkali kerja tu hal orang mau arah kesa juru baru ada cungkur sa maduran le ak amma kana umay juru buka embe hida membe ku mida ma embe lolle ku tuhuna garu rakkon kun safari ummata kenya gaw kuni dacca anda bala di mai kanaf wanni lolle akka abad war banu mada kale sadra madam birada balama akan demne umati kare sadra dacca anda bala akan demne hanki sudah begitu kamera wanni way wacha jirruf lolli kun tuhumnan yero ammaditti modumma wajin gara gartu shadi jatto lola jira lolli kun tuhumnan modumma kesalle gartu adda tu bikila modumma makesa wal waranu ega kam modumma waranu le dacca baballata dem sanko pamiti humnoonni biyyaalaa yeroo ammaa biyya san keessa seenanii gartuulee wal lolan gargaaraa jiran kan durii caalaa baay'ee lolli kun itti humnaan garuu dachaan guddataa deema. Kanaaf lola kana dhaabsisuun wal waraansa hamaa funyoon isaa hin beekamne ofirraa hanqisuuf nu gargaara jennee amana. Waan biraa lolli haa dhaabatu hoggaa jennu akka paartiittis akka hoggansattis lolli kun kaayyoo qabsaa'onni Oromoo kumaatamaan itti dhuman hawwii uummanni Oromoo bilisummaaf qabu misoomaaf qabu rakkoo keessaa bahuuf qabu hin gufachiisa daaraa godha jennee waan sodaannuuf uummanni keenya maaliif qabsaa sirna gabrummaa keessaa bahee hiyyummaa sirni gabrummaa keessaa bahee san keessaa cabsee of danda'ee jiraachuudha. Mootummaa isa dhiitu osoo hin ta'in mootummaa ofii fudhateen buluudha. Eenyummaan isaa dhiitamuu osoo hin taane eenyummaan isaa akka kabajamtuuf. Kanaaf qabsaa'e kanaaf miti ijoollee. Obboleeyyan keenya kanaaf wareegamanii miti. Lolli kun itti fufnaan garuu ofiin sobinaa Oromoo warri as jirtanis warri bakka biraallee ilaaltu. Lolli kun itti fufnaan nagaan deebi'uu baannan humnoonni adda addaa lolli baay'een naannoo san godhamu. Gogaama qeerransaatiin godhama ni beektan. Lolli kun itti fufnaan hawwiin sabni keenya qabu nagaan jiraachuudhaaf misoomee jiraachuudhaaf aadaa fi afaan isaa guddifachuudhaaf mootummaa isaa ta'u filachuudhaaf carraan inni qabu guyyaarraa gara guyyaatti dukkanaa deema. San qofaa mi beeku. Wanni qabsoofnee fi qabsoo biyya ijaaru keessa nation building struggle. Lolli kun itti fufnaan tokkummaan Oromoo laaffataa deema. Tana gurra kaaddaa. Tokkummaan Oromoo laaffata gartuulee wal waraanan baay'ata akeenii fi xurreen kaleessa abboonni keenya irra deeman irraanfatama xiiqiif haaloon hoggansa jidduu jiru babal'achaa jallina gowwummaa hoggansa keenyaatii fi summii humnoonni alaa facaasanii tokkummaan keenya daran laaffachaa tokkummaan Oromootii fi Oromiyaa sirni federaalawaa dimokiraatawaa walqixxummaa uummanni keenya hawwaa ture sun laaffataa deema jennee waan sodaannuufi kan kanarratti wayi waannuuf. Kanaaf uummanni keenya kan Faransaayis kan biyya alaa jirtanis kan biyya biraa jirtanis hamma danda'ametti rakkoo uummanni keenya keessa jiru uummanni keenya Wallaggatti Gujiitti Shawaa godina 3-4 keessatti godinoota garaagaraa keessatti rakkoon uummanni keenya keessa jiru kun daran babal'ataa akka hin deemne ittisuudhaaf qaamonni wal waraanan mootummaarraa eegalee lola dhaabanii saba keenya ummata keenya ollaa keenya hayyootaaf abboota keenya baraaranii dukkana ummata keenyatti as deemu kana akka nurraa dhaaban waamicha nu dhiyeessinuuf akka deeggartan isin gaafachuuf dhufne jechuudha. Amma eegan jee booda kanin duraa kanatti ni deebi'a.
hamma dandeenyetti biyya nagaatti deebisuudha. Hamma dandeenyetti duuti uummata keenya irraa akka dhaabatu. Hamma dandeenyetti wal waraansi saboota keessatti dhoo'ee uummata wal ficcisiisu deemu kun akka dhaabatuuf beekumsa qabnuun, beekamtii qabnuun, sagalee qabnuun, lallabuu waywaachuu fala ilaaluu itti bu'u. Isin immoo uummanni keenya biyya alaa jirtan akka sabaatti wal danda'a. Tokkummaa keessan cimsaa. Aarree jettanii jallaan tokko keessaa ka'ee ganda biraatti arraba yoo dheeresse. Abaaramaan tokko amantii takka keessaa ka'ee amantii biraa irratti xurii yoo kafaalu taate nama tokko jallaa rabbi abaare tokko haadhaaf abbaan abaaran jecha ganda biraa irratti duuluun amantii biraa irratti duuluun gonkumaa barbaachisaa miti jechuudha. Kana dura dhaabachuu didu qabda. San qofaa miti. Qabsoo sabummaatti kan gaggeessaa ture. Akka sabaatti roorroo hama miidhaan hamaan sirnoota dabranii nurra ga'ee jira ammallee ga'aa jiru. Garuu dhiigii qabnu, aarii qabnu, madaa qabnu san akka itti ibsannu of eeggannoo guddaa gaafata. Biyyi sun dhoowweetti sitti hima. Keessattuu wal waraansi saboota hamaan deemaa jira, dhufaa jira. Kanaaf hoggaa wal geessanis, hoggaa kophaa jirtanis waan saba biraa xureessa, waan saba biraa dallansiisa, waan hariiroo Oromoo fi saboota ollaa jidduu jiru hammeessarraa akka qusatatan isin kadhachuu barbaada. Nu qabsoofne gabrummaa jalaa bahuudhaaf, roorroo jalaa bahuudhaaf, sirna dimokiraasii uumuudhaaf, haqa keenya eegsifachuudhaaf, eenyummaa keenya guddifachuudhaaf, afaan keenya guddifachuudhaaf malee saba biraatiin wal fixuufii miti. Wal waraansa saboota jidduutti godhamuun sabni injifatee bahu abadan hin jiru. Hundi waliin kasaara jechuudha. Kanaaf akka daasporaatti bilisummaa guddaa qabdanii sooshaal miidiyaa adda addaa irra fayyadamtanitti saba keenya jidduutti tokkummaan wal hubannoon walii tumsuun akka jabaatu saboota waliin jiran wajjinis gadoon kaleessa qotamtee kakaatee uummata akka wal ficcisiisu osoo hin ta'in gadoon kaleessa madaan kaleessa akka fayyitu akka wal dhaanamtu akka irratti hojjettaniin isin gaafadha. Warra Faransaa hedduun isin jaaladha. Biyyi Faransaa tun biyya jaalalaati jedhanii jaalatee isin haa cimsu, jaalatee isin haa cimsu galatoomaa isin jaa. Hamilee nusi madda. Hamilee nullee baay'ee isa jaalannaami. Isa jaalannaami. Galatooma. Kanatti aansee sagantaa qabnaa, sagantaa tokko booda har'a guyyaa wal gadhiisanii miti. Akkasiimi gaafiif deebiitu jira. Waan isin gaafattanii hundaafuu isinii deebisanii garuu tasgabbooynee yaada keessan ammarraa jalqabaatiniin yaada keessan gaggabaabsitanii gaafii gaafattaniif ittuf qopheessaa. Gaafii gaafattan daqiiqaa lamarra isiniin kennamu. Gaafii ammoo gaafii waliin fakkaanne gaafattanii amma sagantaa galii sassaabuutti seenna. Haga inni xiqqashu hafuura fudhatu hasaarra ture haga inni xiqqashu hafuura fudhatu sagantaa galii sassaabuutti seenna. Arjooma keessanitti nu fuftan nu jalqabdan. Sagantaa OMN gargaaru